jarraa tokkoof walakkaa garbummaa jaalaturree hidhannaa bilisomnu Oromoo waboo jalatti hiriirree. Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaada. Hayyeen harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan Oromoo maraaf bakka isin jirtan maratti nagayaan kee kabajaaf jaalalaa isin akka qabsuniin jecha guyyaa har'aa kanas immoo qophii adda ta'een qabadhee isiniif dhiyaadheemi. Qophiin kiyya guyyaa har'aa immoo akkuma beekamu aartistii kiyyaa Badhaadhaan wallee haaraa qabatee as ba'uuf waan jechaa jiruu fi gamanumaan isin beeksisuu barbaada. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii chaanaala kanarratti eeggadhaan isiniin jedha. Walleen inni haaraa kuni walleewwan kanaan duraa irraa wanta adda isa taasisu wallee qabsootiin. Walleen kun qawwee marrootiin bilisoomne kan jedhudha. Wallee hedduu ajaa'ibaaf nama jechisiisudha. Kanaan dura aartistiin kun walleewwan hedduu qabatee achis boonsaa ni yaadatama. Wallee isaa keessaa kan uummanni Oromoo irraanfannee barraaqeedha. Shanii fi Abaa'oo OLF Kaafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodha martuu kan jedhudha. Inni hedduu ajab utuu nama jechisiisu kan biraas irratti nuuf dabalaa jira. Bu'aa qeerroof qarree ce'umsaan wal garree faffacaatii ammaa waan jettuuree lammaa. Shanee fi Abaa'oo OLF Kaafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodha martuu. Teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa. Walleen kun viizhin intartimeentiidhaan hojjetamee xumuramee waan jiruu fi yeroo dhiyootti waan gadhiifamuu fi chaanaala keenya kana subscribe godhaatii nama kamiyyuu dura akka inni isin qaqqabu taasisaame. Kanaaf iyyuu warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan ammuma subscribe godhaan isiniin jedha. Maarreen egaa wallee ajaa'iba kan ta'e kana nuti waan isin qaqqabsiisnuuf chaanaala keenya subscribe godhadhaan eeggadhaa isiniin jedhame. Hanga walleen kun xumuramee gadi dhiifamutti namoonni biroo yeroo walleen kun gadi dhiifamee xumuramutti namoonni biroo koppii gochuudhaan akka chaanaala keessa irratti hin gadhiifnen isiniin jedhame. Maarreen gama kootiin nagaan tura wallee isaa keessaa tokko isin affeera. Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumuu dhumi jaanin dhumuu. Barraaq barraaq. Waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabuu. Barraaq 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 barraaq.